Kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa ashamaa akkam jirtu. Baga nagaan dhuftan. Yeroo hunda akkuma beektan oduu sirrii fi odeeffannoo haaraa yeroo isaatti isin biraan geenya. Isin keessaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan ammuma sabiskiraayib gochuun nu hordofaa jechaa hanga dhuma qophii keenyaatti yoo turtan odeeffannoo bal'aa fi haaraa argattu. Har'a mata dureewwan ijoo hedduu of biraa qabna. Yoo nu waliin turtan akka nu waliin turtan jechaa mataa oduu keenyaatiin dhaabbanni Kanamaa Paarmaa dhaabbata qoricha Jarman Denkaa Paarmaa GmbH waliin walii galtee mallatteessuun rakkoo dhiyeessii qorichaa biyyattii keessatti ture furuuf tarkaanfii fudhateeraa jedhame. Gama biraatiin ibsi OLA fi OLA ajjeechaa kiristaanota Ortodoksii Arsii keessatti raawwatame ilaalchisee mootummaa irratti himata dhiyeessuun balaaleffannaa cimaa kaasuun komii bal'aa uumeera. Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwachuun namoonni 24 du'uu fi 5 booji'amuu isaanii gabaafameera. Haalli nageenya naannichaa irratti gaaffiin hedduun ka'aa jira. Akkasumas walitti bu'iinsa baha giddu galeessaa keessatti hammaachaa dhufe hordofee Iraan ulaa addunyaaf murteessaa ta'e Strait of Hormuz cufuuf tarkaanfii fudhachuu ishee beeksisuu isheen dinagdeen addunyaa irratti dhiibbaa akkamii fiduu danda'a jechuun yaaddoo guddaa uumeera. Mata dureewwan kunneen hundi irratti bal'inaan isin hubachiifna. Qophii keenya waliin turaa jechaa odeeffannoo qabnu kunooti. Odeeffannoo keenya ka jalqabaatiin Kanamaa Paarmaa dhaabbata qoricha Jarman Dinkaa Jarman GmbH waliin waliigaltee mallatteesse. Bitootessa 3 bara 2026 dhaabbanni raabsaa juumlaa qoricha Kanamaa dhaabbata oomishaa fi dhiyeessa qoricha biyya Jarman keessatti ta'e Dinkaa Paarmaa GmbH waliin waliigaltee dhiyeessii qorichaa juumlaa mallatteessuu isaa beeksiseera. Akka ibsa dhaabbatichaa irraa hubatamutti waliigaltichi kun rakkoo dhiyeessii qorichaa biyyattii keessatti yeroo dheeraaf mul'achaa ture furuuf kan kaayeffatedha jedhe. Keessattuu yeroo tokkottiif osoo adda hin citin qoricha baay'inaan geejjibsiisuu fi simachuu irratti xiyyeeffataa jedhameetu eegama. Dhaabbatichi ibsuun akka ibsetti waliigalteen kun rakkoo dhiyeessii qoricha magaalaa guddoo biyyattii keessatti mul'achaa turee fi itti fufiinsaan furuuf kan gargaaru ta'uu eereera. Magaalota akka Finfinnee keessatti hanqinni qorichaa bu'uuraa fi gatiin isaa ol ka'uun komii bal'aa kaasaa ture. Waggoota darban keessatti Itoophiyaatti hanqinni qoricha gatii ol ka'iinsa akkasumas rakkoon sirna raabsaa irratti deddeebiin gaafamaa ture. Rakkooleen kunneen hanqina maallaqaa haala gufuuwwan loojistikii fi dadhabina sirna dhiyeessii waliin wal qabatee kan dhufuun ta'uu ni eerama. Akka ibsa Kanamaa Paarmaatti waliigaltichi kun qoricha Dinkaa gatii fooyya'aa fi madaalawaa ta'een akka dhiyaatu ni taasisa jedhameetu eegama. Akkasumas namoota dhuunfaa fi dhaabbileen biyya alaatii qoricha galchaniif dankii faarmaasiin kallattiin dhiyeessuu fi qindoomina waloo uumuuf ni gargaara jedhameera. Dankii faarmaasiin gama isaatiin inshuraansiin fayyaa hawaasaa fi tajaajiloota mootummaa waliin hojjechuun dhiyeessii qorichaa fooyyessuuf deeggarsa dhaabbilee faarmaasii kennamuuf akka itti fufu beeksiseera. Dabalataanis Kanamaa Paarmaan qoricha maqaa Dankaa jedhu liqaa addaatiin akka argatu ibsameera. Qorichoonni kunneen hundi abbaa taayitaa to'annoo nyaataa fi qoricha Itoophiyaa biratti galmaa'anii akka jiran himameera. Ibsa OLA fi OLA ajjeechaa kiristaanota Ortodoksii Arsii keessatti raawwatame ilaalchisee ABO'n balaaleffateera. Addi bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n jechuunis OLA fi OLA'n ibsa miidiyaa bitootessa 2 bara 2026 baaseen ajjeechaa kiristaanota Ortodoksii Arsii keessatti raawwatame jechuun mootummaa muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad irratti jechuun himata dhiyeesseera. Ibsisuun mootummaan amma jiru humnoota siyaasaa fi uummata biyyattii walitti buusuun aangoo isaa itti fufsiisuuf yaalaa jira jechuun eereera. Jechoota akka jaalalaa nageenyaa fi maddammar jedhuun uummata goomsaa turuu himachuun waggoota darban keessatti qoodinsa hawaasaa babal'isuun badiinsa fideera jechuun ibseera. Ibsa isaa keessatti torban darbe Abiyyi gara Wallaggaatti imaluun akka nama Oromiyaa eeguu fakkeessuun uummataaf ergaa dabarseera jechuun eerameera. Akkasumas dhimmi naannolee akka Walqaayitii fi Raayyaa irratti murteewwan wal jijjiirraa fudhachuun saboota walitti buusuuf yaalii taasisaa ture jechuun ibsameera.
OLF fi OLN dabalee yeroo dhiyoo keessatti Arsii Oromiyaa keessatti namoota Kiristaana Ortodoksii nagaa irratti ajjeechaan raawwatamaa jira jechuun mootummaa irratti himata dhiyeesseera. Kaayyoon isaas walitti bu'iinsi amantaa sabummaa kakaasuun uummata walitti buusuudha jechuun ibseera. Ibsi sun namni kamiyyuu mootummaaf jecha lammii nagaa irratti miidhaa raawwatu diina uummataa ta'uu himachuun hanga dhumaatti falma itti fufna jechuun xumurameera. Haga ammaatti mootummaa irraa ibsi mootummaa kan dhimma kana ilaalchisee bahe hin mul'anne. Odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan isin beeksifnu ta'a. Odeeffannoo keenya kabirootiin Wallagga Ba'aa Aanaa Leeqaa Dullachaatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatameen battalatti namoota 24 du'aan adabuu 5 booji'uu beeksise. Har'a odeeffannoo Wallagga Ba'aa Aanaa Leeqaa Dullachaa irraa dhufe isiniif dhiyeessina. Akka ibsa baheetti waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n humna mootummaa irratti haleellaa taasiseen namoota 24 battalatti ajjeefamuu fi 5 ammoo booji'amuu isaanii beeksiseera. Akka gabaanni bahee ibsutti bitootessa 2 bara 2026 zoonii lixaa keessatti Cibiraan Imaanaa Jaalmooyii jedhamu hojii waraanaa gaggeessuun injifannoo galmeesseera jedhe. Ibsa kana keessatti humni mootummaa kaambii Hordaa Hambaltaa fi kaambii buufata Daafuraa irraa socho'ee gara ganda Baabbicheetti bobba'ee ture irratti haleellaa raawwatamuu eerameera. Humni kun maqaa gibiraan saamicha raawwachuu fi deeggartoota Oromoo ukkaamsuun gara milishaa fi waraanaatti dirqamaan erguuf socho'aa ture jechuun himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen poolisii riphee lolaa 5 booji'uu fi hedduu du'aa fi madoon adabuu ibseera. Akkasumas meeshaalee waraanaa qawwee akaama 5 rasaasa AKM fi PKM hedduu akkasumas boombii dhootuu 2 irraa hiikamanii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisanii ibsameera. Haa ta'u malee odeeffannoon kun gama waraana bilisummaa Oromoo irraa qofa kan dhufe yoo ta'u hanga ammaatti mootummaa irraa ibsi mootummaa hin baane. Haalli nageenyaa naannichaa akkam akka ta'ee fi miidhaan qaqqabee ilaalchisee odeeffannoo dabalataa yoo argame isiniif dhiyeessina. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin Iraan ulaa Strait of Hormuz cufuuf tarkaanfii fudhachuu ishee beeksifte. Haleellaa Israa'elii fi Yuunaayitid Isteet Iraan irratti raawwatan hordofee Iraan tarkaanfii cimaa fudhachuu ishee beeksifte keessaa tokko ulaa boba'aa addunyaaf murteessaa ta'e Strait of Hormuz cufuudha. Ulaan kun qarqara galaana dhiphoo bal'ina kiiloomeetira 40 qofa qabu yoo ta'u, boba'aa addunyaa keessaa harka 5 keessaa tokko jechuun tilmaamuun karaa kanaan akka darbu himama. Kanaafuu ulaa kana cufuun dhiibbaa dinagdee addunyaa irratti guddaa qabaachuu danda'a jedhameetu tilmaamamaa jira. Hoogganaa olaanaa Iraan dabalatee qondaaltonni waraanaa fi siyaasaa hedduun haleellaa keessatti ajjeefamuu isaanii hordofuun Iraan biyyoota baha giddu galeessaa hedduu irratti misaayilaa fi diroonii fayyadamuun haleellaa raawwachaa jirti. Dhiibbaa isheen addunyaa irratti qabdu dabaluuf ulaa addunyaaf murteessaa ta'e kana cufuuf akka yaadaa turte ibsameera. Akkasumas dooniiwwan naannawaa ulaa kanaa darbuuf yaalan irratti haleellaa gaggeessaa jirti jechuun gabaasni ni mul'isa. Durataan dhaabbata basaasa mootummaa UK ka duraanii MI6 Sir Alex Younger akka BBC'tti himanitti yoo ulaan kun cufame haalli addunyaa hammaataa ta'uu danda'a jedhaniiru. Akka isaan jedhanitti dhiibbaa cufamuu ulaa kanaan gatii boba'aa irratti yoo qabu yoo ilaalle rakkoo dinagdee hamaa kan geessisu ta'uun isaa ifaadha jedhan. Yeroo ammaa haalli naannichaa yaaddessaa ta'e itti dhufee jira. Biyyoonni addunyaa hedduun haala kana hordofaa jiru. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota qophii keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaatti.